namni toltuu fi hojjenne namaan hojjedha jiruun isaa jiru lukkuutiin kan wal fakkaattu lukkuun durumaa ganti yeroo salaanni gahu garuu ishii lafaa takkaallee ofii salaattu yeroo fee hojiidha nagarsiisu kan arrabni kee haa ta'u ofiisis kenni gorsa sanamaaf laattu fakkeenyaa lafa baatirraa hin bahu yoo hajjuu isaan geessitu sonya irratti baattu jettee nama gorsita jechi kee dhugaa ta'u warra baratti gaarii guddoonu hin ulfaattu garuu atuu maatii keessatti bilbilli kee hin bu'u nama maatii ofii irraanfate rabbiin haa irraanfatu fira keessan hin kutinaa jettu kutuun hin bakka'u ofiisa keetii adeera feeshuma keessatti hin dhiyaattu. Guyyaan sadii oli waliin ooduun hin tahu sadii dabarraan tolaa tastoomanni olisiif hin kaasu amma jibban sinedduu sun sinedduu ta'u sammumaa fi dachee hedduutti fayyadan ta'e kan rarraatu jettee namaaf dhaamsa yaa sheeka qara'u ofiisa keetii obboleessa keetii waliinuu hin nyaattu yoo har'a nama satarte boru sidiriin sirraa hin ka'u yoo har'a nama saaxilte kan boru sinnaatti hojjetta siipeejiin tokko lama sin gahu hamtuu namaatti wanti qabatti godhuuf maraattu. Jechi gaarii sadaqaadha yaa warra haasaa darraa hojjetta dubbiin ishiin kan ta'e ishee lafee nama daattu islaamummaa walqixxeessitadii fi gurraacha'uu hojjetta ofii islaamatti takkaan hin laaltu muslimni akka duritti wal jaalatu lamuu hin dacha'u jettee eenyutti kan galgalaa ganama waswaattu tuma silaafa muslima naannoon ofirraa gaffa'u nama beekturratti malee salaam ta'u hin qaraatu. Akhlaaqni islaamaa durattuma keessatti haa ragga'u mee ofuma islaama dursan ta'e namni ta'uu haa maattu jibbamti sumaa fi islaama hedduu haa buqqa'u isa islaama hedduu dhiisi islaamumti haa baattu. Yoo gama lamaan butan malee carqiin hin tarsa'u ofuma hammeen irraa fagaachuu eega islaamaaf sigaattu jechi keessaa jedhamnaan mukni dafeessi kan buqqa'u yoo ati irratti hin gargaarin namni hamturratti hin jabaatu hamiidhaan namni foon obboleessa isaa qama'u nuuf hin akka diliin isaa baay'ee hammaatti yoo nama hamtuun maqaa namaa dhabu boru kofaluun hojjeta khayrii har'a laffaatu yoo khayriin ta'e dhumte sharri isaatitti fe'u akkasitti dilii isaatiin siisi qixaasu kanaaf amirraa fagaadhu akka hojiin kee deeftarra'u jettee namaaf dhaamta'uuf yoo ofiis hin dhaamtu namarraa biyya dhaamsita osoo isiitti buqqa'u qabrii keessatti tolfadhu amma duniyaarra jiraattu nama ajajuurraa bu'aa maali kan dhiibbu waan irraa nama dhorkiturraa hamoo fi fagaattu barnoota rabbi kan si argee si dhaga'u isatu biyya kan mul'isisu sodaannu hammatti isa sodaattu uumamummaarraa namni ofii of arguu hin danda'u garuu hayya nafsiin ta'innis kaanitti haa jabaattu namni toltuu ofiin hojjenne namaan hojjedha jiruun isaa jiru lukkuutiin kan wal fakkaattu lukkuun durumaa aganti yeroo salaanni gahu garuu ishirra kaata ofii hin salaatti lukkuun durumaa aganti yeroo salaanni gahu garuu ishirra kaata kallee ofii hin salaatti.